ajjeese ammallee bayaan jiru ammallee qabamaatuma jira wallahi. Namni nama ajjeese biyya kana keessatti qabamaatuma jira bayaan jiru. Namni miskiina ajjeese inuma mboo qabamaa jirallee jecha. Ammallee rabbisi haa qabu. Warri nama ajjeesan bayaan jirtan. Ani sirraa bu'aa walumaa galatti ati wanni gootu maybe as. Wanni sodaan warra dallaalota hin dandeenyu. Waan dallaalonni nama godhan obboleessa kiyya subhaanallah. Wallahi billahi ta'u. Waa'ee biyya kanatti waa'ee dallaalota dubbatuun door kanarraa bu'e. Waa'ee kiyya haasa'e malee waa'ee dallaalota maasoitan waa'ee dallaalota irra hin jiruun. Qulqulluu hin jedhuunis badii qabanis hin jedhu deera kiyya maal taate. Biyya kanatti waa'ee jaraa dubbatuun hin danda'an. Arabni guudachiin kun guutuun jara waliin dalayde. Arabni maal taate sil dallaalota obboleessa wana ajjeesuu barbaaddaati narraa deema. Tofik dadoo kottu seni mee bok baaqaa eege ajaamaa gabbaatee bok jettaati. Siifi kenne tokko hin iyyitanii ama culullee dabalatee obboleessu. Uzubillahi awuzu. Ma akkatti iyyitan badda Tofik. Onnee isinii kennitan abbo. Rabbi naan kennin wallahi. Posti taatanii kalaas wanni isin iyyisiise maayin. A'udhu billah. Wallahi billah. Ma iyyamee Dubaayin taa'ee mukuffaa maaltu isa iyyisiise mee. Posti taate kalaas. Abala sokiya bakbakan wallahi ada wa mata ko yadan ne yuan gurba jazba sana walin mu umale umtina arsaru jiru posti wajin taw ko yaar kali jabak bakan ufu ka baccu lalle ne gabbe bak Alillah isa wajin posti ta'uun jaaladhu jedha qaata laayifi bisan sinin tokko feena jeese jir taate wallahi bisan sinin tokko feena jeese kilna godhe jiraate na saaf wajin posti ta'urra Koi, masih jadu. Amma ti fakkeenyaaf maaltu sitti dhaga'amaa rame ma akkam si goggodhame. Wallahi akkan sitti maal si dhaga'ama. Adamma tokkoffaa fi masa ta'uu nan dide fooloon koo 100 dabaluu dide si. Nan aaraara wallahi. La akkam taate mee fakkeenya rabbi indoo isinii Toofiqe namni beeyta xiqqishoo si la amma nuti anillee amma akkam amma si waliin poste ta'ee miti. Akkama miti obboleessa maal balleessin akkama. Anam akka kiyyatti laal waan ta'e sitti nama akka kiyyatti anam maal ta'e beeyta gizee poostii kiyya arge anaman gammade jawaarummaan poostii na godhe alhamdulillahi rabbil alamin kama gaalanii jawaar keessa seene. Mashallah jedhe tuma ati me kam ta jawar ke tati ba ta me borsa jawar ke ta ide mutin gam madara wallahi manta de wallahi sikir ma jawar ke ta foto kana sai kabira asila guyya dubbatte kana sai sila guyya dubbatte baran tokko fa namni kana booda Tofik de do himbeetu yottu nam balleessa media kana dra tokko je namuma Tofik de do himbeetu yottu nama jawar be ku nama akka mootummaatti ilaalamu jawar Maamadu na bareera jechuudha. Nam tokko Tofik dedoo hin beeku jechuun dandeessu kanaan booda. Tokko jedha. Inni lammaffaa wallahi billahi hin dandeessu wallahi. Nam tokko Tofik dedoo hin beeku jechuun hin dandeessu. Inni lammaffaa Jawaar Mahmad. Namni Abiyyi Ahmadii wajjin deeme footoo keenya baadhatee deemu. Bakka fi matoota guguddaadhaan halas hallaqe. Maal taate? Waa feefee. Atammallee waa feefee summaattu si dhibaa jiraate. Ita ina na arara folon bolo da baloo dide si. Ala ite. Sarchi bacho dide na. Ammalle tu wa fe masumasi ya jiji jira. Ina ma male la tokofa badin kap. Wan ajem. Ramza wallahi billahi dagai me wata kasittima. Ramzan duran gasti nama mara irratti argitu. Silenti ta'e amma join godha. Biyya jira badde. Jira akka gaafa posti godhani. Miskina dis biyya jira. Nak akka gaafa posti isa gaafa as jiru sana nama nan seetanii nyaadhu kophee itti galchuudhaan nyaadhu kophee nama nan seetu ani jeegra. Ila tokkoffaa lolli ila dhagee afarso wallahi dhugaan tokko ittiin irra darfatame soba maarummoo lola dheengaddaa keessa ijoolleen keenya sin jirtu atillee geettan jirtu lola gaafa duraan yoo ta'e mana asliitti haasaame akka dhiiraatti wal lolame afootoo lillaa wali jedhamee galame waggaa sadiin dura. Obboleetto Ramzaa waan jettanii yoo gaafa jalqaba gidee anaafus mee poosti godha sababa Ramzaa waan jedhe dhageetteet. Yakkamtoota isin waliin haasa'uu baay'een barbaannu naan jedhe beekta
amma ati fakkaata nama qulqulluu jenna ani qulqulluu nagaatti isimaa kana haasa'itu namni dhageeffate isii ulee qabattee nyaadhu kophee jettu kana fidan. Rabbi keenyaa keessa rabbiin dhamaase amma kunoo. Bishaan tuudduu jala yaa'ee gidee sana garte ramsaan. Wallahi bishaan tuudduu jala yaa'ee. Abboo rabbiin sodaadhaati saafii dhageeffadha. Afarso. Saafiidha kadhadhaafi rabbiin sodaadhaati saafiidhuma kana hadhiisu Jawaariin kadhadhaafi. Abboo kadhadhaafi Maa saafii. itti deebar indiisu jedhee barna maal jettanii harree moo maal sii fideedheen re'ee sii fide moo maal sii fideedheen. Laala hoolaan fidee narreettii fiddee dhufte yakka inni nu jedheen. Ati hooletti ka fiddee fi gaafa duraa gubboo kaffaltee badii kanaan akkaan sirra darbuu barbaadde jedheeni dide kalaas maal godharre. Ana wal marraa hadhaan kunoo waa isaa hasaara beektaan. Awwal marraa argi gaafa inni poostii na godhuuti. Lageeffadhamma ati tokkoffaa badii gurguddaa qabdaati. Qilixxoo keessaallee qinxoon waliititti hidhamuu qabda. Maaliif jennaan? Waggaa tokko guutuu jawaariin arrabsaa baate waggaa meeqa? Si aarii baay'ee qabdu. Anatti aarii baay'ee qaba bara. Obboo maqaan itti barreesse maal? Fadhiidhoo moo maannuun jedhe? Maannuun? Fadhiidhoon sii miti fadhiidhoon mucaa tokko dhiisi. Inni tokko maqaan ta'u maqaa wayi. Bulguuddan dhiisi. Bulguuddan sii boo? Dhagaye ati tokkoffaa dhugaan sitti hima ati qilixxoo hidhamuu qabda qilixxoo qabamte taanaan qilixxoo keessaa Anadhas booree tan ala dhageeffadhaan wallaa akiraatti dhiisi azaaba keessa taa'e Jawaariin deeggaru kana naman taa'ani. Amma waa'ee deeggaraa irra hin jirru qilixxoo hidhamuu qabda arrabsitee ati Jawaariin arrabsitee moo Jawaariin arrabseera Jawaariin arrabseera badii guddaa qilixxoo hidhamuu qabda. Maali? Maali boonni waggaa 8 guutuu abiyyi mana tarabsan. Deeggaruu dhabuu fi deeggaruu dhiisuun mirga keedha jeeti. Akkana jedhe bara gaafa poosti dhagaa farso. Gaafa poosti godhu akkana jedhe baran. Mucaan kun afaan baalageedhaan ijoollee wal ficcisiisaa ture afaan baalagee jedhe bara. Horroonni kun jedhe. Abboo bolee tokko ofirraa rafika sodaa bakki jedhaniiti. Ofirraa rafikan. Albae of keessatti. Jawaari asirra teetta abboleessoo yakka mana godhuuf. Jawaariin arrabsee asirra taa'aa yakka mana godhuuf. Wallaan immoo amma yaadadhaa yooni viidiyoo isaa giseen argu nan haaraan. Ati Jawaariin arrabsitee yakka mana godhuuf aseetta abboleessoo yakkama ati warra yakkama narraa deemu. Ati yakkamaa guddaa biraati ati harka dhiigaa osoo hin taane ati yakkamaa harka dhiiga bira kuteedhaati. Jawaariin arrabsee na bira taa'e yakkamaa guddaa ammanni. Dhugaan si jira yakkamaa guddaadhaan. Yaa warra harka dhiigaa osoo hin taane yakkamaa guddaati. Abboo warra na arrabsitan maa isin dhabiree lakkoofsa tokko barreeffadhaa na arrabsitanii jedhee carraa isinii kennee yaake. Meen talatan ol galchaa qoyaa yoo asiraatte. Deemte keessaa baatesi. Warra na arrabsu maa dhabeeti. Abbaa billaa alee kausera mee oro. Qoy si galchaa. Si galchaa wama ati naan jettu bicha. Dhageeffadha be. Yoo na arrabsine gabbu. Arrabsu. Yoo na arrabsine siin buusaan jee na arrabsu. Aarii na qabu baafadhu. Aarii maal? Aarii sirraa qabu moo? Aarii na qabdu fakkeenyaaf amma yakkamaa nama harka dhiigaa jedhamee poostii na godhamee jira. Fakkeenya akka Oromootti ati mee fakkeenyaa fi otoo maal ta'ee gammachuu qabdamee ati. Akki waa tokko ta'uu keessa waa tokko hin barbaadu wanti darbe ati barana keessaan qabdu beektaa waggaa 2-3 dura sun darbe bishaan darbe waraabanu dhiisee dheenjaa Jawaariin ka'ataan amma keessoodha. Nama danda'u kanaaf inni bicha walitti dhufeenya qabna waan ta'eef. Ilaa kottu bay. Koon mana kanaa Si arrabsaa qo'ee ishee. Ijibaa Jawaariin dhiqqeessuu keessaa walitti dhufeessi. Bokbaaqa. Ijibaa bokbaaqa. Amma akka isaatti Jawaariin abashaquu isaati beeki. Akka isaatti amma Jawaariin abashaquudha obboleessa. Kolkolo. Takkaayum Jawaarii waliin haasa'ee yoo keessaan kadhataa jira Jawaarii waliin haasa'edha. Bokbaaqa
asli magasti irra waliin oolan iyyuu gisee tiktookiin harkaa rakkate dawwala Jawaar. Quban qabu aslii sanu. Gisee tiktookiin bichaan dhibee aslii tiktookiin maal ta'ee gaafata jellem. Sababa tiktookiiti isaaniiyyuu ka walitti dubbatan. Ati eessatti nu haasofsiifta hoola. Kijiba. Si malee jennaanii. Anillee abboo nan deema ofirraa. Barsiisa Mangisti akkam? warabbul kaaba awwala rabbiin isinirraa rabbi nu haa uffachu. Amin 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 wallahi billah. Dogongora. Wallaahi namni baduu edu afarsoo kiyya dhageettaani dhiiga kiyya taatee fi illee miti namni baduu edu simaan masgiida rabbiititti nama kaase. Wallaahi qasaman billaahi afarsu. Wallaahi simaan masgiida rabbiitti kaase bakka nama baduu edu. Aye. Obboleessa sila Jawaar kam jiran Jawaara tokkicha Itoophiyaa keessa dhuga Oromoo si beenne. Firii akkana raawwu. Rabbii akkana nakkaasee gurbatti saahiba kiyyaa kana kottu qabdu. Yakkamaa meeqa faana godhuu deema? La. Kottu. Yakkamaa 8 faana naqaa. Firii akkana Wallahi billahi reeteecha. Adii Jawaar se warabbul kaaba kophaa narraabu kottu narraabu. nama 500 caalta nama 500 garaggatteef. Narraabu. Firoo narraabu. Yakkamaa 18 faana naqaa jiraam. Yakkamaa 18 faana naquuf. Akka kun amma gastirra deemanii gurbattii Safiyyaa amantan argitee akka iyyisiisan kana. Saaliyaa Dado. Warri Dado illee nama baay'ee ol ba'e. Hundiyyuu sabuudhiisii. Saaliyaa Dadoo bannaati ijoolleen teessanillee.